ربي بكنا مخا ونما بيخا استيب ما نما السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جزء؟ بوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جزء؟ نجا فيا نو. أنا خيري تندلكم اللي أبدا خيري تندلك المسألة. خيري دبر سجلتا. إيه والله ما شاء الله. أمسا خير دبر سجلت با. أمسا خير دبر سجلين كذا أمسا خير واحد تكمل كبر تابته. أستاذ خليفة. أبو بودتنا مكان أستاذ ما خلنا نمت تنساني تفرد يا هروح يا كم نجا. كيف فيادا؟ فيا الحمد لله. زمانو سيام ينانين. إيه زمانو في أنيس لإرجان تكو مسير جنيه. هايا. سوشيال ميديا رايل يرو ديرتو ولا نجار ولا دمني سوشيال ميديا رنجرتو. أتلي بكيتو تدبيا تورت اسمان أركا. صح. يعني بس بكيت يبني ولا جرين. الحمد لله جمدي تنجرا. Thank you. Bagai Rabbi wali nu Davis. Ya, refu musika to koti banteti. Ya hada tu jalale mal kayo to koti banteti do. Mira wada kayo sa turre. Me musika san bakka sani rason ta yin da yiga ta kana bakka nan mai sini rafi rutana da dage fada. Aye. Oto hada salatani sujuduti oto dua walkanani jiratna antadu matan sidu hukumana dagan sami ojo hadap salatani sujudu si olin kau ojo dua walkan nani jiratna matan sido hukumana dagan sami Ika masih tinda ya rasu. Lagi sana dia dia daga. Arrokhenya dubartiin hada dubartiin obule tida dubartii waan hedduu sagantaa bareedduu irratti waan bareedduu qabannee dhufnee Haya. maaliif haatis beeta dubartiidha dubartii qasa lakka dubartiin hedduu garaa laafti rakkoo namaati sarkuun feetu haadha waan dila takka dubartiini jabeenya ilma dhiiraatiifis jiraachuu ilma dhiiraatiifis erga rabbiiti dubartiidha dubartiin gaachana gaa naaf khaliifoonis dubbuma khayrii takkaatu dhufiti ni yaanne kagodhu allah Khairi. khayro khayraati sii kana immoo an akka obboleessanarra guddaa kan gama hedduu takkaan jaaladhu atiin godhu anaaf khaliifoofis akkasuma namoonni birootis hedduutu jira ka akkan gartee nuti amman jaalla siibsee kanatti siibsuuf illee carraan rakkattiin tarii jiraachuu danda'a. Haala mala kan kee gaaromina kee bashaashummaa kee aktiin ati gootu walirrattis gizee nama hundaa wajjin nama jiraachuu danda'u nama kominikeeshinii bareedaa qabu diin irrattis gama hundaanuu nama gartee roga hundaan tasgabbii fi nama bareedaadha. Khaliifoo sittiin dabarsamu nan dhodhoosa. Hogguuta akka dubbadhu. Harka qabda. Harka qabda zamano. Harka qabda itti fuufi habibi. Dhaabbadhu urjii. Urjii dhaabbadhu. Hogguuta akka. Hogguuta akkaa miti dhaabbadhu. Hogguma takka carraanaa kana hogguma takka. Urjii dhaabbadhu. Zammaanoo carraanaa kana. Urjii dhaabbadhu. Anu bileessa keeti. Namni qabal dhagahu bareeda. Haro urjii tana amma waan qishu waa'ee urjiitiin dubbadha. Urjiin tuni anaaf akka obboleettiitti namni hedduu asirra walii galu miidiyaa kanatti ishiidha. Namni haalaan kabajulleen ishiidha. Walitti dubbannaa miidiyaa kanarratti illee namni keenya tarii hubannoo gaa nama
waan biraa itti fakkaachuu danda'a. Naman haalaan dubartii keessaa naman hedduu kabajuu fi jaaladhu namni amalli ishiinatti tolu nama nan quyi. Nama taphas ni beeka jee wajjin taphadhu urjiidha. Asumaanuu obboleettii dhiyeessan hedduun jaaladha hedduu kabajaan. Walaakin irra dhimmi haroo kanatti sitti nu fide. Haroo kiyya yoo urjii tanaa wajjin Durin jirreen baatii zammaan waan dabadu. Zammaan durin jirreen baatii taa'e. Durin jirreen baatii taa'e. An keessan jiru haroo waan isaan adeemsan kan an keessan jiru. An keessan jiru haroo an keessan jiru an. An keessan jiru. Ni beektaa haroo naaf eetidduu bulummaa. Dalang akkalma kana ne dalang usma kana gitu ya. Kali buat debat. Oh, jista wallahi. Kasih rekam mana? Ada jista wallahi. Kali di malas itu kan. Kali pokoknya debat juga beresaki. Ya lali durin jirre odon ta Micion turre buga mana gafa wan sanwan itu wala marat tagarre amadura suman aro kenya kuma zamanu sinjeti na vitiga best friend ida namni sini be khatile ni beita Micion tun wala ma frefu metu mire si ada adda kana amadura lewana kana ani personal la dubate yotini be ha so yo follow le ranka wane follow le de bisa mai tur male aye orji follow sih hindi bay akas Kana follow ayen follow sih gue di follow. Yaita haro ki yaralle gune ni jirtimti wali bilbila mara ni follow le de bisa ani kanati follow le de bisa man jamale man berat nansu ay ara klip itu orang betul memang saya ada follow zamano Haro ki jabar ija fago agar tu wana kana agar abita ije tu ije berangar. salam bal lagi komen sini aja lah congratulations wait itu orang kan agak lu di video Wan bereda. jara kayak jam boleh ya sih ayo komenti le ordo butingira Congratulations, thank you family. komenti bakka sadeen itu wallahi wasadin La haro ki namni ni ada Allah goda. Lutinian. akas jangan kayak sana mah itu mah ayah dia agak tu mah ulfad dah sini jangan kamu follow kono dewi sih kan sih akas dikasih pergi follow dewi sih cek gue dikasih sih Ya cek gue deh bergala tuh mina deh bisa jetan. Thank you. so kasih Urji wan urji lan. Dubartiin zigal kabait kun immoo imaana irraa zigaalu waawni jechuun mallattoo imaanaati honnuu gala walakin an haroo kana hedduun jaaladha akkuman waa'ee keetii isatti himetti illee garuu an xiqqoo haddas na jiru khaliifoo keenyaan fuulaaf hin jiru waan takkaaf illee hin jiru dhugumatti ani haroo urgii tana dhugaa an hedduu bakka walirraa deeman das na jaa jechuun ya anisi wana tiyad sanim be zaman wati ati ijitetun karon tetun namita bira agarti te tajara be kabaja agarti wan ijitetun bakke durat tijara be kabaja agarti male jibban safi histi fi mikanyu makana agartu ijite bare dula amma si anil lellali ustaz ni len khoblu jira ustaz hamza sheikh jabir bagana ga nduftani komenti tan urji dille ta zamano dille tetille lalu tinjira bay joge banyak tak kali pak akamiti wallahi komputer ramani bira kabasil kita kan kawa lalu tinjira lagi zaman ini tiktok ini nago dah jira me jira itu kata kata wal akasi ani lali gabab dumatin mar jenam follow wali dia bisa namni gu bakati yata nage beta wali malja wal dubisa wali malja antana udum tane follow wali dia bisa ajir ma fita sigalte malakat yanu sinun betani isin dalota barate dalota mayara urji atuleni imi marrefu akkas jecha mana hado tibate soni bagas ratin qorini ani sivin jirano blaze tadi akkas
amma naaf zamaanonni baana yookaan isin maachii taphadhaa yookaan urjii cufi gastii kottu. Ayyee taatee. Okay. Urjii nama meeqaa si bira jira? 275. Ayyee zammeeksa ta'u. Dhibba sadii fi 87. Okay, dhibba shanii booyi. Khalifa. Anillee cufeetiin dhufa haroo wallahi. Lakkii akka cuftuufi miti lakkii. Namni mana haroo kottaa mana haroo. Dhaamsaan dabarsa jeeti lakkii. Ayyee. Dhaamsiniin dabarsuu fadhee akkuma reefuun tana giseen dura banu jalqaba. Urjii fi zamaanuu dhaqaadhaa yaamaan jiruun bara kana. Sagantaan irraan tana qabannee dhufnee sagantaa aadaa fi akkuma reefuun tana dhageessinu. Namni as bittanii bitachuu ibsanillee akkuma gurree sun beeku yoo kennan. Obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo hawaasa kiyya qaqqaalii jaalatamaa kabajamtoota kan Islaamaa kan Kiristaanaa hundi keessanii. Egaa sooshaal miidiyaan dhufe kana haati keenya hedduu dararaa harkaa jirti. Haatiin hedduu arrabsamaa jirti. Hedduu xiqqeeffamaa jirti. Maaliif haadha kana ni malee arrabsamuun haati waan jirurraayi sagantaa qabannee dhufne. Sagantaan tun yeroo rabbiin jedhu inshaallah guddinaanii bal'inaan obboleeyyan kiyya isaas gubbatti dhageettii qaban hundallee irratti illee sa'aateetu ta'a. Afeeree akkasitti sagantaa guddoo biseedhaan dhufne kan gaggeessinu ta'a. Kanirraayi sirba yaa haadha too ayyoo guddi isaa kan nadalte kan jiru kana wanni sirba kanarratti banu jirruuf fiilingiin si dhaggeeffamu kumaali. Qalbii kee keessatti qoma kee keessatti garaa kee keessatti gizeenii fi waan haadhaa kana dhageesse dhugumatti waan kana si dhaggeeffamu ammoo gubbuma gubbaan sitti dhaggeeffamaa waan jiruufi yaada kanarra jira. So asumaanuu kanama keessaa dhalilleen dhaamsa kiyya kana dabarfachuu fadhee haadha kee hangam jaalattaa haati kun ammoo arrabsamuu ni maltee xiqqeeffamuu ni maltee waan jiruuf Khalifa siwatulleen irratti faayidaa fi bareedaa zamaan ofii guuree fi gurroo biseetiin jira hawaasa kiyya bal'aa asumaanuu gurree fi biseetiin barbaadee fayyaadiyaa. Ani ajandaati fi ifitti yeroo hedduun hin gammada. Ajandaati laayivii dhuftu laayivii darteen dhuftu guyyaa turtee ati ajandaa iddoon ajandaa hedduutti gammada baay'ee main point dhimma haadha keenyaa hojii wal qabsiisee dhimma shamarran dubartoota keenyaa hojii wal qabsiisee akkaataan jireenyi shamarran keenyaatiif jireenya haadhawwan keenyaatti jiranii rakkoon isaan mudataa jiru gama faamiliitiin gama qaama namuma abbuma manaa isaaniitiin haa ta'u yookaan jaalala isaaniitiin haa ta'u yookaan dhimma mootummaa keessa jiruun haala biyyattii san keessa hojii wal qabatee haalli shamarran keenya keessa jiru haati teenya keessa jirtu irra guddaa daadarkaa adda addaa waan akka addunyaatti shamarran biyya biraatti irratti hin mul'annetu miidhaa adda addaati irra mudataa ta fannifamtuu ta fooqee irraa darbamtuu ta ajjeefamtuu ta zeetaan fuula balbalchan tan asiidiidhaan balbalchan tan biyya bahaa biyya arabaa kana keessatti arabni akka malee godhu kan namni keenya akka malee godhu waan shamarran keenya shamarran Oromootti baay'ee bakka kanatti kiristaanaa fi musliimota hin taane bakkuma takkatti akka Oromootti akka biyya teenya akka saba Oromootti shamarran keenya miidhaa hangana hin jaamne waan nama boochisuutu irra jira. Fakkeenyaaf daadarkaa isaan keessa jiruu fi jireenyaaf keessa jiraatan gubbaadhaan rakkoon hanganaatu nu gubbaarraan irra ida'amne rakkoon itti dubbachuudhaaf dubbannee illee fixuu hin dandeenye hoguu gubbaarraan irra ida'amte miira badaan nama dhagayama. Galatoomii ajandaa kana fiduu fi irraa dubbannaasi miira nama itti dubbiin tun akka jaanii dubbatan hin qabdu.